Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota televiizyinii mo'aa oduu saatii kanaaf qindeeffannee simbiraan geenya oduu himuun kan si waliin turu Ancaaltu Shumiti. Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmed baga ayyaana injifannoo Adawaa waggaa 129ffaa geessan jechuun ergaa dabarsan. Efreem Malkaamuu akka taanutti dhiyeessa. Ministeerri Muummee Federii Dr. Abiy Ahmed yaadannoo injifannoo Adawaa 129ffaa sababeeffachuun ergaa baga geessanii dabarsanii duula Adawaa dura Itoophiyaanonni ejjennoo nageenyaaf qaban irra deddeebiin ibsaa akka turan kan yaadachiisan Dr. Abiy ejjennoon nageenyaaf qaban aadannoo fi qoccolloo diinaa obsaan hanga dabarsuutti tures jedhanii jiru. Waraanni weerartoota Xaaliyaan gantoota filachaa hidhachiisaa gantoota kanneen mootummaa keessa galchuuf yaalii taasisaa jeequmsa kaasaa mootummaa Itoophiyaa himachaa bakkeewwan tokko tokko to'achuuf yaalii taasisuu fi Itoophiyaa waltajjii idil-addunyaa irratti gatii dhabsiisuuf dhama akka turu yaadachiisaniiru. Itoophiyaan kana hunda obsaa fi qophiin ilaalaa akka turte ibsuun Itoophiyaanonni durirraa jalqabee waraana keessa jiraachuun kanarraa ka'uun badii waraanaa kan beekan ta'us eeraniitu jiru. Hammina waraanaa waan beekaniif hanga danda'ametti waraanarraa ni baqatu. Yeroo tokko tokkos filannoo nageenyaaf wanta barbaachisu hunda ni taasisu yoo jedhan diinni kana hundarra darbee dhufuu wayita isaan mudatu garuu nageenyaaf jecha duuluun nageenyaaf jecha ni injifatu jechuun ergaa isaanii kan ibsani. Duulli Aduwaas akkuma kana waraanni weerartoota Xaaliyaan gara waraanaatti akka hin seenne kadhatamee turuu kan eeran Dr. Abiy filannoon nageenyaa dhiyaachuu fi haa ta'u malee obsa Itoophiyaa akka sodaatti daandii filannoo nageenya Itoophiyaa akka mo'atamutti lakkaa'us kaasaniitu jiru. Diinonni keenya yeroo kamiyyuu tilmaama dogoggoraan hojjetu. Obsaa fi nageenya jaallachuun keenya nu dogoggorsanii waraanni weerartoota Xaaliyaanis diinonni keenya yeroo kamiyyuu tilmaama dogoggoraatiin hojjetu. Obsaa fi nageenya jaallachuun keenya ni dogoggorsanii waraanni weerartoota Xaaliyaanis ni dogoggoreedha kan jedhani. Itoophiyaanonni garuu obsaaf qophii taasisaa turuu yaadachiisuun karaa hundumaan nageenya isaanii eeguuf qophii irra turuus kan ibsani. Bilisummaa birmadummaa fi kabajni kan argamu nageenya biyyaa eeguun akka ta'e ni beeku. Kanaaf nageenya isaanii irra isaaniin eeguudhaaf qophii taasisuu eeraniiti jiru. Waraanni Adawaa humnoota nageenyaaf waraanaan gidduutti gaggeeffame ta'uu ibsuun iccitiin injifannoo keenyaa inni tokkos kanuma nageenyaaf jennee malee waraanaaf jennee hin waraanne jedhanii jiru. Waraana Adawaan gatii guddummaa duudha dhala namaa argineerra qabiinsa booji'amtootaan warreen nu waraanan waliin deebinee marii nageenyaaf taa'uun nageenya waaraaf hojjechuu keenyaan jechuunis kan ibsani. Abbootii fi haadholii keenya injifannoo gonfataniif qofa osoo hin taane gatii duudhaalee dhala namaaf kaffalaniif ni galateeffannaa jechuudhaan ergaa isaanii kan dabarsani. Kan isaan waraanan nageenyaaf ta'u ibsuun kan isaan wal waraananis humna nageenyaaf daandii nageenyaa fudhachuu didee waliin ta'uun yoo eeran nuti ijoollee duultota Aduwaati nageenyaaf dursanii kennina kan jedhan Dr. Abiy har'as diinonni keenya tilmaama dogoggoraa keessaa akka hin baane ni beekna. Warreen karaa daandii nageenyaa dhufan simachuun warreen Aduwaaf duulan irraa baranneerras jedhanii jiru. Warreen karaa nageenyaa hin dhufne adabuun duultota Aduwaa irraa argineerra kan jedhan nutis akkuma abbootii keenyaa daandii nageenyaa filanna ta'us ijoollee duultota Aduwaa waan taaneef akkuma abbootii keenyaa filannoo lameeniifuu yoomiyyuu qophiidhaadha kan jedhani. Mul'anni giddugala konvenshinii idil-addunyaa Addis magaalaa Finfinnee taateewwan akka aardii fi idil-addunyaatti gaggeeffamuun Afrikaatti dursituu taasiseera jechuun Aadde Adaanech Abeebee dubbatan. Mul'anni giddugala konvenshinii idil-addunyaa Addis magaalaan Finfinnee taateewwan akka aardii fi idil-addunyaatti gaggeeffamuun Afrikaatti dursituu taasiseera jedhan kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebeen. Kantiibaan Adaanech gama miidiyaa hawaasummaa isaaniin imalli guddaan kun eegaluun Itoophiyaanota hundaaf injifannoo olaanaa ta'uu ibsaniiru. Kanaafis irra deebiin baga gammannees jedhaniiru.
Itoophiyaan wiirtuu leenjii raaga haala qilleensaa addunyaa ta'uun filatamte. Itoophiyaan wiirtuu leenjii raaga haala qilleensaa addunyaa ta'uun filatamuu Inistituutiin raaga haala qilleensaa Itoophiyaa beeksise. Hoggansi olaanaan Inistituutichaa wiirtuu leenjii ardii Afrikaa gara Itoophiyaa akka dhufu tattaaffii taasisaa turuu fi tattaaffiin kun dhaabbata raaga haala qilleensaa addunyaa fudhatama argachuu ibseera. Milkaa'inni kun Itoophiyaan taateewwan hedduu akka keessummeessituuf carraa guddaa ta'uu ragaan Inistituuticharraa argame ni mul'isa. Adeemsa Itoophiyaan miseensummaa dhaabbata daldala addunyaaf taasistu karaa faayidaa biyyaalessaa kabachiiseen ta'a jechuun Dr. Kaasahuun Goonfee himan. Adeemsa Itoophiyaan miseensummaa dhaabbata daldala addunyaaf taasistu karaa faayidaa biyyaalessaa ishee kabachiiseen akka ta'uuf hojjetamaa jiraachuu ministeera daldalaa fi walitti hidhaminsa naannawaa Dr. Kaasahuun Goonfeen ibsan. Miseensummaa dhaabbatichaaf walgahii garee hojii marsaa 5ffaa bitootessa 19 bara 2015 gaggeeffamuuf sadarkaa koree teeknikaatti guyyoota 3 darbaniif qophii bal'aan taasifamaa turuu Dr. Kaasahuun miidiyaa hawaasummaa isaaniin yaadachiisaniiru. Guyyaa kaleessaa irraa eegalee ammoo miseensonni koree miseensota biyyaalessaa hojii qophii koree teeknikaa magaalaa Bishooftuutti gamaggamaa jiraachuu ibsaniiru. Dhimmoota marichaan deebiin itti laatamu keessumaa seerota daldalaa fi daldalaan wal qabatan dhimmoota teeknika daldalaaf rakkoo ta'uu danda'an eeyyama daldala alaa hammattoowwan investimentii hojimaataa fi bulchiinsa dhaabbilee misooma mootummaa dhimmoota dhiyeessii fi bulchiinsa sharafa alaa kaffaltiiwwan tajaajila garaagaraa gibiraan wal qabatanii fi dhimmoota biroo irratti mari'atamaa jiraachuu heeraniiru. Dhimmi miseensummaa dhaabbata daldala addunyaa milkeessuu karaa faayidaa biyyaalessaa Itoophiyaa eegsiseen akka hojjetamuuf ejjennoo cimaan qabatamuus ibsaniiru. Yuunivarsiitiin Finfinnee barattoota damee fayyaan barsiisee ture eebbisiise. Yuunivarsiitiin Finfinnee kolleejiin saayinsii fayyaa barattoota saayinsii fayyaan barsiisaa ture 197 eebbisiiseera. Eebbifamtoota keessaa 202 dhiirota yoo ta'an 95 immoo barattoota shamarranii ta'uun ibsameera. Sirna eebbichaa irratti ministeera fayyaa Dr. Maqdas Dhaabaa, pirezidaantii eeggataan Yuunivarsiitii Finfinnee Dr. Saamu'eel Kifilee, ministeera barnootaa Profeesar Birhaanuu Naggaa fi qondaaltonni biroon argamuun ragaan Yuunivarsiiticharraa argame ni mul'isa. Dhimmi nageenyaa fi tokkummaa Oromoo halkanii fi guyyaa akka gumaa ijaatti tikfamuu qaba jedhan Abbaa Gadaa Kuraa Jaarsoo. Hewaan Shumaa gabaasasaa akka taanutti dhiyeessiti. Abbaan Gadaa Booranaa 71ffaan Kuraa Jaarsoo bara gadooma isaa waggoota 8 darban gooroo gadoomaa geggeessaa tureen milkaa'inoota bara gadooma isaanii argaman ilaalchisee galma dhaawaa irratti dhaamsa dhaamanii jiru. Sirna Gadaa keessatti Abbaan Gadaa bara gadooma isaa keessatti waan gaarii hojjetee ittiin yaadatama. Akkasumas bara gadooma isaa waan jireenya namaatiif miidhaa qabu kamiin ittiin komatama. Haaluma kanaan Gadaan 71ffaan bara gadooma isaa xumuree baallii Gadaa Abbaa Gadaa 72ffaatti dabarsuuf adeemu milkaa'inootaa fi qormaata turan bokkuu dhaawachuun dhaamsa dabarsanii jiru. Dhimma gooroo gadoomaa jabeessuu fi qajeelchuu wal qabatee sadarkaa caaseffama sirna Gadaa hunda keessa kan darbe kunis dabballee gaammee diqqoo fi guddoo kuusaa fi raabaa doorii ta'ee jiilota caaseffamaa kana hunda jabeessuun baallii gadoomaa jiraachuun kan fuudhame ta'uu isaa Abbaan Gadaa Booranaa 71ffaan Kuraa Jaarsoo ibsanii jiru. Bara gadoomaa dabarsan keessatti ardaa jilaa gama dirree fi dirraa liibaan iddoo ardaan gadoomaa qubatan hunda qabachuun kormaa fi korbeessaa aadaan qaltuu galma aadaan dhaabbatu hunda dhaabbachuun kan dabarsaa turan ta'uu himan. Sirni Gadaa hambaa killayyaa addunyaa ta'ee yuuniskoo irratti akka galmaa'u bara gadooma isaanii gahee olaanaa baachaa kan turan ta'us Abbaan Gadaa Kuraa Jaarsoo dubbatu. Bara gadooma isaanii qormaatilee gurguddoon kan akka hongee, koronaa fi hawaasa kan mudate ta'uu isaanii qormaatilee kan akka bira darbuu gahee olaanaa kan baataa turan ta'us dubbatu. Hongee cimaa Boorana quunname tokkummaa kutaalee Oromiyaa daangaa hanga daangaa bira dhaabbatanii fi tumsa cimaa mootummaa naannoo Oromiyaa fi federaalaa akkasumas lammiilee biyya keessaa fi alaa taasisaniin dandamachuu kan danda'ame ta'uu ibsuun kanaafis galanni isaanii guddaa ta'uu ibsanii jiru. Hojiileen misoomaa garaagaraas bara gadooma isaanii kan hojjetamanii fi uummanni sadarkaa jiru misoomaa kanarraa fayyadamaa ta'aa turus eeruun gara fuula duraattis dhimmi nageenyaa fi tokkummaa Oromoo halkaniif guyyaa akka gumaa ijaatti tikfamuu akka qabus kaasanii jiru.
Itoophiyaatti daddabarsi maallaqaa karaa dijitaalawaa birrii tiriliyoona 9.7 qaqqabamuu ibsame. Itoophiyaatti waggoota afuriin dura daddabarsi maallaqaa karaa dijitaalawaa birrii biliyoona 50 gadi ture. Yeroo ammaa birrii tiriliyoona 9.7 qaqqabuu ministeerri deetaan ministeera maallaqaa Dr. Iyyoob Takkaalleen ibsan. Itoophiyaan ce'umsa dijitaalawaa ishee milkeessuuf karoora misoomaa waggoota 10 irraa kan waraabame tarsiimoo dijitaal Itoophiyaa hojiirra oolchaa akka jiraachuun ni beekama. Tajaajila eenyumeessarraa eegalee sirna daldala karaa teeleebirrii, moobaayil baankingii fi filmaatawwan biroon raawwatamuun daldalli dijitaalawaan baratamaa dhufeera jedhan. Sirna faayinaansii dabalatee dameewwan hundaan milkaa'inaaleen Itoophiyaa gara dijitaalaatti ceesisan galmaa'uu ibsanii bittaan mootummaadhaan karaa dijitaalawaa gaggeeffamus waltajjiin idil addunyaa irratti dorgommaa kan taasisu sirni dijitaalawaa uumamuu ibsuun tajaajila odoo Itoophiyaa gabaaseera. Sananni waliigaltee nageenyaa fi tasgabbii uummataa mirkaneessuu dandeessisu ragga'e. Yaa'ii Komishiinaroota Poolisii Itoophiyaa 19ffaan sananni waliigaltee biyya waloon cimsuu fi nageenyaaf tasgabbii uummataa mirkaneessuu dandeessisu ragga'uu ibsameera. Kaayyoon sanadichaa qindoomina gaafatamummaa fi warra wal amantaa irratti hundaa'e uumuun rakkoolee nageenyaa waliin furuun amantaa hawaasni poolisii irraa qabu daran guddisuuf ta'uu eerameera. Kana malees sanadichi qaamolee yakkaa fi gocha shororkeessummaa uumuun miliquu yaadaan bakka dhokannaa dhabsiisuun qindoominaa fi walamantaan hojjechuuf gahee olaanaa qabaachuu himameera. Yaa'iin Komishiinaroota Poolisii Itoophiyaa 19ffaan guyyoota lamaaf gaggeeffamaa ture. Ibsa ejjennoo abbaa qabxii 7 baasuun guyyaa har'aa xumuramuu ragaan poolisii federaalaa argame ni mul'isa. Chaayinaan ogeeyyiin artificial intelligence'n ishee gara USA akka hin imalle dhorkite. Liyaa Taaddasee gabaasasaa akka taanutti dhiyeessiti. Olaantummaa teknooloojiitiin addunyaa irratti dorgommii cimaa keessa kan jiran Ameerikaa fi Chaayinaan amma dorgommii isaanii gara artificial intelligenceetti jijjiiranii jiru. Bulchiinsi Pireezidaanti Doonaald Tiraamp olaantummaa Chaayinaa to'achuuf karoora ifa ta'e qaba jedhamee kan himamu yoo ta'u, ogeeyyiin Chaayinaa teknooloojii Ameerikaa hatu jedhanis amanu. Fakkeenyaaf moodelii DeepSeek artificial intelligence ji'a tokko dura ifa ta'e dhaabbilee teknooloojii Ameerikaa hedduu rifachiiseera. Kana hordofuun Ameerikaan ogeeyyii artificial intelligence hidhuu fi odeeffannoo dabarsuudhaaf dirqisiifamuu danda'u kan jedhu kaasuun dhorkaa imalaa irra keessa jechuun Wall Street Journal gabaasee jira. Akka gabaasaa kanaattis hooggantoonnii fi ogeeyyiin dhaabbilee artificial intelligence Chaayinaa imala irraa akka of qusatan ajajni kennamee jira. Kana hordofuun hundeessaa fi hojii gaggeessaan moodela DeepSeek artificial intelligence Liang Wufeng torban darbe konfiraansii artificial intelligence idil addunyaa Faransaay Paarisitti gaggeeffame irratti hirmaachuuf waamicha godhameef akka didan himameera. Ogeeyyiin kunneen imala yoo qabaatan karoora imala isaanii eenyuun quunnamuu akka danda'anii fi yeroo imala isaanii dursanii mootummaa Chaayinaa beeksisuu qabu. Pireezidaantiin Chaayinaa Xi Jinping ogeeyyii fi hooggantoonni teknooloojii biyyattii mootummaa isaanii amananii dandeettii isaanii addunyaatti akka agarsiisan gaafachuu isaaniis gabaafameera. Kunis ogeeyyii fi hooggantoota teknooloojii olaanoo biyyattii waliin marii taasisaniin dubbatanii jiru. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya oduun saatii kanaaf qindeeffannee kan hangammaatti daawwattan ture. Oduu himuun kan si waliin ture Ancaaltuu Shumeeti. Qophiilee bashannansiisoo TV Mo'aa Hafan waliin turtii gaarii.